Ashama harka fuunee akkam jirtu nagaa waaqayyo bakka jirtanii lafa jirtanitti isiniif haa ta'u jechaa egaa warroonni kennaa jaalalaaf maatii hin taane koottaa maatii taa'aa isiniin jedha warroonni duraan turtan guddaa galatoomaa sheer laayik gochuudhaan na jajjabeessaa uummata qashtii uummata jaalalaa na bira dhaabbadhaa isiniin jedha akkasumas warroonni siifantu bitiifis maatii taataan koottaa kennaa jaalalaati maatii taa'aa isiniin jedha uummata qashtii uummata jaalalaa isiniin jedha egaa warroonni koomentiidhanis laayikiidhanis sheer sabskiraayib gootan jajjabeessaa jirtan guddaa galatoomaa isiniin jedha galanni kiyya bilisummaa ta'u isiniin jedha galatoomaa uummata qashtii uummata jaalalaa isiniin jedha egaa irraa mata dureen qabadhee isinii dhufe nama dhugaa jaalatu tokko maallaqaan ni jijjiirtaa yookaan faayidaadhaan ni jijjiirtaa kan jedhudha akkuma agartanii obboleessa keenya suurarratti argitan kana yeroo darbee social media irratti waan haala jaalalaan miidhamee gadda baay'ee tokko gaddisaa baay'ee jaalalaan miidhamuun isaa baay'ee tokko laphee nama cabsaa baay'ee tokko nama gaddisiisaa nama jaalattee egaa dhabuun baay'ee tokko ulfaata egaa addunyaa kanarratti jaalalli gammachuudhas qormaata cimaadhas jechaadha dhugaa rabbi namni kamiyyuu kan dhibame doktori fayyisuu danda'a kan miidhame fayyuu danda'a jechaadha garuu kan jaalalaa dawaan jaalalaa garuu nama jaalatte qofaadha jechaadha nama jaalatte qofatu onnee san madeechuu yookaan onnee san fayyisuu danda'a jechaadha dhugaa baay'ee tokko nama gaddisiisaa obboleessa keenya hireen qooda rabbiti waaqayyo kan si jaalattu kan ati jaalattu siifaa kennu siin jechuu barbaada asumaanii shamarran keenya warroonni abbaa manaa yookaan jaalallee qabdan yookaan akkasumas qaadhimaa namaa taatan akkasumas immoo osoo jaalallee qabdan osoo abbaa manaa qabdan dhiirota biraa maaliif akka haasofsiistan anaaf gaafadhe mee faayidaan isati dhiira biraa haasofsiistu osoo jaalallee qabdu osoo abbaa manaa qabdu maalidha faayidaan isaa maalidha zoortanii jechaadha namoonni akkana shamarran akkana dhiirota osoo abbaa manaa qabdan osoo jaalallee qabdan namoota dhiirota biraa haasofsiistanii zoortanii lafatti haftu jechaadha dhugaa booddee cubbuun dhiiraa sin qabee sin rakkisaa jechaadha kanaaf lafatti haftu shamarran keenya yoo abbaa manaa qabaatan abbaa manaa kee qofa qaalii ta'iitiin bakka inni jaalatu oolii isa gaddisiisuuf hin yaalini maaliif jennaani hin barbaachisu jechaadha dursa yaalaaltee itti seenuu qabda jechaadha nama jaalachuun dura nama san maal akka ta'e erga atti seentiin booda immoo wanta sirraa eegamu gochuu qabda jechaadha dirqama kee tis mirga keetis kabajjee waliin jiraachuu dandeecha jechaadha fakkeenyaaf mucayyoon tun jaalallee mucaashii osoo kana wajjin jirtu namoota akka inni dubbatetti nama biraa wajjin kan haasofsiisaa turteedha garuu baay'ee dogoggorteerta obboleettii garuu guyyaa qanii guyyaa jaalalli isaa siif galee siif galuu danda'a garuu namatti cubbisuun baay'ee tokko nama gaddisiisaadha jira an akka kootitti maaliif inni irraa akkuma nama tokko nama waan ta'eef namni immoo maallaqaan akkasumas immoo faayidaadhaan jaalalli dhugaa hin jijjiiramu waan ta'eef kanaaf shamarran keenya warroonni akkana kara fuulduraatti isin goonettanii ammas warroonni akkana keessa jirtan kana keessaa baadha wantoonni akkana miidhaa gurguddaa qabaa tokkoffaan suma mataa kee miidha ammaaf garuu amma mucaa obboleessa keenya kana yoo agartan ammaaf miidhee jira lubbuu ofiitirree atti dhabee jira lubbuu kiyyarree agan atti dhabuutti ga'ee jira jechaadha akka inni dubbatetti afaan isaatirraa lubbuu kiyyarree agan atti dhabuurra ga'ee jira jedhe garuu homaa miti wanti hunduu darba obsu yoo jiraate jajjabinni yoo jiraate wanta tokko garuu wanta deebisuu hin dandeenye tokko obsuun barbaachisaadha akkasumas immoo maalii ofitti amanamummaa qabaachuu bakka of amansiisuu qabda jechaadha wanti kun erga ta'een booda kana bakka kan jedhee murtee tokko erga fudhate wanti hin danda'amne ni jira addunyaa kanarra isaafis immoo kan nama akka inni jaalatu argachuu danda'a waan ta'eef abdii kutuun irra hin barbaachisu garuu jaalalli dhugaa immoo maallaqaa fi akkasumas faayidaa hin jijjiiramnu tokko dhugaa jaalate ta'e kara faayidaatitti yookaan jijjiirtu ta'e yookaan fakkeenyaaf shamarreen takka yoo jaalala dhugaa ta'e nama maallaqa hin qabne tokko yoo jaalatte wanta itti irratti hin jiru jechaadha. Maaliif jaalala dhugaa taanaan jaalala dhugaa bifaan hin madaalamu maallaqaan hin madaalamu akkasumas fageenyaan hin daanga'u waan ta'eef jaalala waan ta'eef jaalalaaf immoo aarsaa hedduu kaffalama namoonni baay'een aga lubbuu ofiitirree kennanitti aga lubbuu ofiitti dabarsanitti amma mucaan kun osoo aga lubbuu ofiitti kennutti ga'ee jechaadha jaalala irratti jechaadha kanaaf jaalalli qoosaa muti garuu shamarran warra jaalala irratti qoostanii booddee sin gaafachuu danda'a cubbuun jaalalaas cumbusuu danda'a waan ta'eef nama tokko hin barbaadu taanaan dursa osoo inni hin miidhamin osoo miidhin jechaadha karaa bulummaan gorsitee yaada isaa fudhattee yaada isaa bilisaan gaggeessuu ni dandeessa jaalalli
miidhaa guddaadha. Maaliif jennaan keessumattuu jechaadha. Yoo nama si jaalatu argannaan gammachuu guddaadha. Jireenya kana irratti kan nama akka jaalala nama gammachiisu hin jiru jechaadha. Karaa lamaan yoo jiraate inni irree si jaalate ati irree yoo jaalatte gammachuu guddaadha. Garuu namni tokko jaalatee tokko jaalalli bira yoo hin jirre akka ibsaa elektirikiiti jechaadha. Ibsaan elektirikii yaa faayidaa guddaa qaba. Yaa miidhaan isaatis immoo gizee achi ka'e sanumaa jechaadha. Jaalalli akkasii jechaadha. Fakkeenyaaf elektirikiin tokko yoo si qabe haga lubbuu baasu si baasuutti hin dhiisu jechaadha. Yoo immoo faayidaa isaatti beekteetti fayyadamte jechaadha. Faayidaan isaa gaa waan hedduudhaaf oola jechaadha. Jaalalli akkas faayidaa isaati fi yoo beekteetti fayyadamte gammachuu guddaadha. Yoo ati wallaalte garuu miidhaa guddaadha. Miidhaa baay'ee kan dhukkuba guddaadha. Akkasumas illee kan daawwaa hin qabne nama jaalate santu qofaadha. Kan daawwaan isaa aga nama jaalatu san argattutti gaa lapheen kee yookaan onneen kee madaa'ee tafaa jechaadha. Kanaaf nama jaalatu tokko maallaqaan hin jijjiirina. Dhugaa jaalatti taanaan maallaqaan jijjiiruu hin qabdu jechaadha. Maallaqni meeshaa bita malee jaalala hin bitu jechaadha. Uffata bita malee lafa bita malee nama hin bitu jechaadha. Kanaaf nama tokko hin jaalati taanaan jaalalli jaalala qoosan irree hin barbaachisu. Kanaaf hin jaalata taanaan dhugaa jirtu walitti himtanii ifaa bilisa yaada keessan ibsattanii waliin adeemuu dandeechu. Garuu bakka ifaa fi bilisatti yaadni ofii ibsatamnetti baay'ee rakkisaadha. Maaliif yoo ishiin kan jaalatu taate inni jaalala hin qabne yoo ta'e zooree jaalalli kun hundee hin qabu jechaadha. Adda bahuu danda'u. Sababni isaatis jaalalli karaa lamaan jechaadha. Walqixxeetti yoo ta'e waan hundaafuu gaariidha bareedarreedha jechaadha. Fakkeenyaaf inni bichaa kan jaalatu yoo ta'e ishiin jaalala hin qabdu yoo ta'e jaalalli isaanii hundee hin qabu. Maaliif diigamaa deemi waliin dhaggeeffatan. Jaalala keessatti immoo obsi barbaachisaadha. Wal dhaggeeffachuun barbaachisaadha. Tasgabbaa'uun barbaachisaadha. Waan hundaafuu jechaadha. Jireenya kee keessatti yoo obsite waan hundaayyuu ni argataa jechaadha. Akkasuma jaalala keessatti illee yoo obsa qabaatte waan dhabdirree ni argatta. Yoo obsite jechaadha. Akkasumas immoo jaalalli dhugaa fageenyaaf qabeenyaan maallaqaan waan hundaan hin jijjiiramu. Onnee qulqulluu qofa filata jaalalli dhugaa. Kanaaf shamarran nama sin jaalatu dhiistanii nama sin jaalannetti deemtan namni ati jaalattu sun inni sin jaalatu. Nama fakkeenyaaf nama si jaalatu dhiistee nama sin jaalannetti yoo deemte inni sunirree akkuma kee kana ati waan nama kana gattee deemteef inni sunirree boruu yeroodhaaf malee si gatee deemuu danda'a. Maaliif jennaani inni nama jaalatu qaba waan ta'eef. Keessattuu shamarran nama ofii filattan osoo hin ta'in kan si filatee sinii dhufetti heerumaa. Ani akka kootitti akkasi. Maaliif nama nani filadhee fakkeenyaaf ani dubartiidha. Dubartii filatamtee heerumti malee filattuudha akka aadaa Oromootti sirriidha. Dubartiin nama kamiyyuu dhufee fi kanuma dhufeef san fudhatti malee dhaxxee kana barbaadde kanaaf yookaan heeruma jechuun dandeessu. Dhiirri garuu kan barbaadetti fuudhuu danda'a. Kanaaf kan barbaade wajjin hin jiraachuu danda'a. Shamarran hin jiraattu muti garuu ni jiraatti. Gammachuun jiraachuu yoo barbaadde kan si jaalatetti wajjin hin jiraadhu. Kan ofii isaatii barbaadee si dhufetti jiraadhu. Garuu mucayyoon tun yeroodhaaf itti fakkaate namni ishiin wajjin haasoftu suni yeroodhaaf maallaqa qabaachuu danda'a. Afaaniin attaalaluu danda'a, sobuu danda'a. Garuu ishii itti fakkaate garuu mucaan kuni haga dhumaatitti nama ishii wajjin hin ta'u. Booddeerree garuu booddee galuufii danda'a. Booddee yookaan maatii horattee kan jaalate sun jibbuu danda'a. Waa baay'ee jira. Karaa baay'eedhaan egaa miidhaan jaalalli miidhamuun jireenyi namaa kun baay'ee ulfaata. Kanaaf shamarran keenya ani inni guddaan isiniin jedhu namoonni jaalallee qabdan yookaan abbaa manaa qabdan yookaan nikaa yookaan qaadhimamtanii jirtan namoota biraa wajjin osoo dhiirota biraa wajjin oduu haasa'uu baattanii natti tola. Maaliif yookaan ofirraa gaggeechaa nama jirta suni jechaadha yoo isin hin mijanne yoo hojii siin taane taanan shakkita taanan siin taane jaalala keessatti shakkuun hin barbaachisu walaamanummaa siin taane taanan ofirraa gaggeechite nama barbaadu isa filatte jaalachuu ni dandeecha. Garuu namni sun jaalala dhugaa siif qaba yoo ta'e osoo inni jaalala dhugaa siif qabu cubbuu itti laatta yoo ta'e yaa boorummoo situ itti gaafatama. Kanaaf situ itti gaafatama waan ofii goote tokko balleechaa kee sumata itti gaafatama malee namni irraa gaafatamu hin jiru. Kanumarra garuu nama tokko egaa
dursa walii galanii amma ishiin tun maatitti irra himee maatitti irra beeksisee maatiinis isaan lamaanii beekee aarsaa hedduutti kafalee maatii kee wajjin irra ol dhabeedha. Dhugaa hedduu nama gaddisiisaa obboleessi keenya Waaqayyoo hireen qooda rabbiiti kan akkaati barbaaddu siifaa kennu siin jenna. Jajjabaadhu abshir wanni hin dabarre hin jiru ni darba garuu ammaaf wanta baay'ee ulfaata. Wanta hin dabarre namatti fakkaata rakkoo tokko keessa yoo seente yeroo sanitti si dhiphisaa si rakkisaa bakka waa baay'ee si araarsa garuu inni hundiyyuu hin darbamu. Inni hundiyyuu guyyaa tokko ni darba jechaadha. Kanaaf obsuun barbaachisaadha. Ni jira garuu baay'ee ulfaata addunyaa kanarra namni wal jaalatu waliin argatu jechaadha. Yeroo baay'ee jechaadha namoonni wal jaalatu lama waliin argatan wal dhabu maaliif akka ta'e hin beeku. Hireen qooda rabbiiti kan rabbi jedhee malee hin ta'u. Kanaaf obboleessa kiyya kan kee lafuma jira. Kan Waaqayyo jedhe immoo osoo ati hin barbaadin bakkuma ati jirtutti Waaqayyo barbaadee si fida. Kanaaf hin dhibbatini. Waaqayyo si jajjabeessu siin jedha. Onniti kan miidhamte tanaree Waaqayyo nama gaarii akka argite akka si fayyisu abdiin qaba. Fayyitee immoo akka gadi baatee akkuma amma gadi baatee dubbatti kanatti akka namoota kaanitirree namoota akka keetii jaalalaan miidhaman akka barumsa dabarsituuf. Maaliif namni miidhame tokko deebi'ee fayyuu akka danda'u daddabachuu akka danda'u. Kanaaf isa kanatti jajjabaattee cimtee jireenya kee kara fuulduraa kana ishii tana irraaffattee jireenya kee kara fuulduraatti cimuu qabda jajjabaattee jecha dirqama nama tokko eegas hin jaalannee dirqama na jaaladhuun jaalalantaa tokkuma jedhasan dirqama of jajjabeessuun barbaachisaadha. Obboleessa keenya akkaataa of jajjabeessitee jireenya gaarii hiree gaarii jireenya bareedaa kara fuulduraatti akkasumas namoota akka keetiitti jaalala keessatti miidhaman barumsa akka kennituuf abdii qaba siin jedha. Kanaaf akka kootitti jabaadhu abshir wanti hin dabarre hin jiru wanti kamiyyuu ni darba namni kamiyyuu immoo ni miidhama si qofaatti fakkachuu danda'a ammaaf garuu namni kamiyyuu miidhaa quuqqaa garaasaa namoota hedduu qaba jechaadha si qofa osoo hin ta'in namoota hedduudha jaalala kanarratti kan miidhame shamaranis taanan dhiirotas taanan baay'ee namoota baay'eedha kan miidhame aarsaatti kafalanii akkuma kee kan akka lubbuu irratti bahanii jira jechaadha namoonni jaalalaaf jedhee namni jaalalaaf jedhee lubbuu obbaasan jiru ni jira. Kanaaf kan lubbuu aarsaatti godhanii jira kan waan hunda jireenya isaatti dhabeeranii jira garuu hireen qooda rabbiiti ati jaalatteef inni si jaalatu yookaan ishii si jaalatteef inni si jaalachuu hin danda'u kan rabbi waliif si qoodee lafuma jira jechaadha. Kanaaf jabaadhu siin jedha jajjabaattee kara fuulduraatti namoota akka keetitti miidhaman akka sirraa baratanii immoo isaanis of jijjiiran siin jenna. Akkasii uummata qashtii uummata jaalalaa garuu inni guddaan namoonni baay'een shamarran baay'een osoo abbaa manaa qabdanu osoo jaalallee qabdanu faayidaaf jettanii abbaa manaa keessan yookaan jaalallee keessan maallaqaan hin jijjiiran araana akka kootitti namni tokko dhugaa si jaalata taanaan maallaqaan jijjiiruun hin barbaachisu harumaa hin jedha. Akkasii akkuma agartan isiniin jedha uummata qashtii uummata jaalalaa isiniin jedha baay'ee ulfaata yeroo kan ammaa kana wanta bakka wanti hundiyyuu wal jala jijjiirama.